as dura dhugaadhaa horii baay'ee horataa turre horii aadaadhaan dura horii biyya keessa jiru ammatti ammoo horii fooyya'aa kana haala ammayyaadhaan amma horii kanatti fayyadamnee horii 5-6 waan caalu isaanii takka bu'aa gaarii qabdi gatiin isaallee ammoo gatiin jabbilee isaallee akkasuma caalaa gaawwanni qaba aannanis akkasuma dabalaadhaan horii 5-6 caalaa isaanii takka caalatti bu'aa kenniti kanaaf amma immoo guyyaa hadhaa carraa akkana kan argannee baay'ifachuu waan qara qabnu caalaa baay'ifachuu kana nu godhu mootummaa baay'ee galatoomfadha. Warri kaleessa horii kana diqaalomseetiin itti fayyadame akka gaarii aannaniin jabbii isaa jalaa gurgurachuudhaan horii foonii fooyyessuudhaan ogeessa qonnaa kaas keessa jiru wajjin walitti hidhamee ogeessi qonnaa mala horiin kun itti gabbatu mala horiin kun itti jiraatu kana hunda isaa barsiisetiin karaa sanii warri fayyadame baay'eedha. Jijjiiramni kun haala gaariidhaan sirriitti jijjiiramee jira jechuudha uummanni keenya. Warra asiin duratti irratti ilaaleetiin mootummaan ammoo kana nuuf fiduu kanaaf haa galatoomu jedha bakka hundisaa amma wal qixxaayetiin itti fayyadama. Oomishaaf oomishtummaa aannanii kenna dachaan dabaluudhaaf loowwan kalee qotee bulaan kenna qabu san sanyii isaa fooyyessuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechaadha akkuma mootummaatitti. Nutis bu'uuruma kana godhannee akka aanaa kennaatitti guyyaa har'aa duula lamaan doonti qaalomsuu bara 2018 ganda Abbakaraa irratti guyyaa har'aa labsinee jirra. Kana wajji wal qabatee bara kana loowwan 12,000 ni diqaalomsina jennee hojjetaa jirra. Hanga har'aatitti loowwan 3,120 irra geenneerra jechaadha. Olmost naannoo parsantii 26 irra geennee jirra. Hojiin kun baroota hedduuf dalagamaa ture. Isaa wajjin illee wal qabatee bu'aawwan hedduun argamaa ture jechaadha. Keessattuu jabbileen sanyii fooyya'aa bal'inaan argamee jira. Qe'ee qotee bulaa kennaa tokko keessa jira jechaadha. Inni kun tokko akkuma jalqaba irratti kaase galmoota badhaadhina afran gama baadiyyaatiin qabame milkeessuu keessatti hojii guddaadha. Isa cinattis keessattuu mandara aananii qe'ee qotee bulaa hundaa keessatti hundeessinee oomishaa fi oomishtummaa keenya dachaan daballee aanan dhugaatii bira dabarsinee madda galiillee akka inni ta'u gabaadhaaf dhiyeessuudhaaf yoo xiqqaate waldaa oomishtoota aananii tokko akka aanaatitti hundeessinee qabna jechaadha. Isa kanaan waliin wal qabatee hojiin bal'aan dalagamaa jira. Ammas hojii guddaan kan nurraa eegamu ta'uu isaati. Akka godina Baaleetti duula mala lamaan loon diqaalomsuutti wal qabatee sadarkaa godinaatti waggootan 4-5 darban keenya keessatti hojiiwwan bal'aan gaggeeffamaa turanii jiranii keessaa bu'aawwan qonnaan bulaan keenya horii baay'ee qabaachuu caalaa horii takkaa lama qabaate horii san fooyyessee oomishaaf oomishtummaa aannanii irraa argamu dachaadhaan akka dabaluu danda'u gochuu keessatti gahee guddaa taphachaa jira. Bara kanas sadarkaa godinaatti horii mala lamaan loon diqaalomsuutti wal qabatee duulaan gaggeessuudhaaf horii 97,000 ol kan ta'u akka godina Baaleetti karoorfanneerra. Saaqiinsa aanota baay'ee keessatti gaggeessaa irra guyyaa har'aas carraa ta'ee aanaa Dinshoo ganda Abbakaraatti saaqiinsa san jalqabneerra. Walumaa galatti bu'aawwan aannan irraa argamu horii irraa argamu oomishaaf oomishtummaa aannanii dabaluu keessatti gaheen baay'ee guddaadha waan ta'eedhaaf qotee bulaan keenya karaa guutuu ta'een horii fooyyaatti akka fayyadamuu danda'u sagantaa garaagaraa qopheessinee itti deemaa jirra jechuudha.